Bara durii hattootni lama laga keessa dhokatanii jiraachaa turan. Isaanis guyyaa guyyaa karaa irra dhaabbatanii namoota gabaa deeman irraa qodaa isaanii fi qarshii isaanii irraa saamaa jiraatu. Gaaf tokko hattoonni kun tulluu irra bahanii nama gabaatii galuutuu eeggatanii namicha hoolaa korbeessa adii gaanfa gara bitaan cabaatee tokko funyootti hidhee harkisaa mataa isaa irratti immoo qabee dammaa kiiloo 10 ulfaatu baatee aduu cimaarraan kan ka'e gatantaraa gabaadhaa galu tokko argan. Yeroo kana hattoonni kun akkamitti akka namicha kana irraa hoolaa adii isaa fi damma isaa irraa fudhatan wal mari'atan. Achiin hattuun inni tokko gaabii uffatee karaa irra ciisee yommuu namichi bira ga'u, "Obboleessoo, na dhiiftee hin darbiin ani jaamaadhaan na fuudhii deemi" jedhee kadhate. Namichis akkam godheen karaa sitti agarsiisa kunoo harka tokkoon hoolaa harkisaa harka biraatiin immoo qabee dammaa mataa koorratti qabadhee na deemaa jiraoo jedheen. Hattichis "Maaloo ani finyoo hoolichaa siifan harkisaa ati immoo harka koo na qabattee adeemtaa" jedheen. Namtichi akkuma hattichi jedheen funyoo hoolaa itti kennee harka isaa qabatee karaa jalqaban. Utuu deemanii hattuun inni tokko laga keessa dhokatee dudduubaan dhaqee funyoo hoolaa irraa hiikkatee hoolittii fudhatee sokte. Hattuun inni jaamaa fakkaate sunis takka deemee ka'ee abbaa hoolichaatiin, "Obboleessoo, funyoon natti salphate, hoolaan kee naman rakkisu" jedheen. Namtichis yommuu galagalee ilaalu funyoon duwwaa ta'uu isaa arge. "Hin hiikkatee reefu funyoon sitti salphate dudduubatti deebi'een barbaada" jedhee ni gaafate. Hattichis "Eeyyee reefuma natti salphate utuu xiqqoo ishee deebitee barbaaddee hin argatta" jedhe. Abbaan hoolaas qabee damma mataa isaarraa buusee namicha isa jaamaatti kenne. "Asumatti na eegi, damma kana immoo naaf qabi, hoolittii fideen dhufa" jedhee hoolaa barbaacha duubatti deebi'e. Hattichis yeroo inni xinnoo irraa fagaatu damma isaa mataatti baattatee fiigee laga keessa galee jalaa bade. Namtichis hoolittii barbaadee waan dhabeef damma isaa fudhatee galuuf yommuu inni deebi'u damma isaas ni dhabe. Baay'ees gaddee harka duwwaatti hafe. Gaafa inni mana ga'u gadda yeroo gadduu argite haati warraa isaa "Maal taate?" jettee gaafatte. Innis wanta isa irra ga'e hundaa akkamitti hattoonni wal ta'anii hoolaa fi damma haati isaa isaaf kennite gowwoomsanii harkaa fudhatan hunda itti hime. Isheenis "Kun safuudha, garuu homaa miti, gaaf tokko hunduu hojii harka isaatii ni argata" jettee isa jajjabeessite. Hattoonni lamaan gara gabaatti deebi'uun hoolaa fi damma namicha gowwoomsanii fudhatan gurguruuf walii galan. Yommuu deebi'an sa'aatii waan deemeef namoonni baay'ee gabaadhaa galanii namoota xinnootu hafe ture. Hoolaan adiin gaanfi mirgaa cabaa sunis magaalicha keessatti baay'ee waan beekamtuuf namoonni itti dacha'anii asiif achi hattoota lamaan gaaffiidhaan ija babaasisan. "Hoolaa kana eessaa fiddan? Gaanfi isaa maaliif cabaa ta'e?" jechuun isaan gaafatan. Hattoonni waa'ee hoolichaa homaa waan hin beekneef waan deebisan dhabanii osoo joonja'anii poolisiin dhiyootti isaan hordofaa ture tokko itti dhiyaatee gaafa ilaalu hoolaa adii isuma magaalittii keessatti beekamaa taate sana ta'uu ishee arge. Haati hoolaa ilma isheetiif kennaa kenniteetti yeroo jedhamu waan dhaga'eef battaluma sanatti toota ta'uu baree lamaanuu isaanii hidhaatti galche. Poolisichis konkolaataa isaatiin hoolaa fi damma sana qabatee gara mana namichaatti adeeme. Poolisiin gaafa mana namichaa soquu namichi "Maaltu natti dhufe immoo gadda koorratti gadda biroo kan naaf dabalu laata?" jedhe. Poolisichis ol seenee hoolaa fi damma namichaa deebisee kenneef. Namichis gammachuudhaan akkas jedhe, "Yaa Waaqayyo, hoolaa fi damma karaa dheeraa kana baachuu irraa na baraarte" jedhee gammachuudhaan poolisicha galateeffatee qodaa isaa fudhate. Oduu durii kana hamma dhumaatti ilaaltaniittu taanaan chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuudhaan namoota baay'ee biraan nuuf ga'a.